eegeen jira hedduu tokko galatooma baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja kanarra caalaa iyyuu bakka gorsa keessantu dhiisi bakka naan jettanii waan baay'ee naan dubbachaa turtanii kun sin madaalu silumayyuu naan jettanii dhugaa keessan jettanii anatu bakka nama madaale hoqqatee yookaan bakka nama madaale seenee silumayyuu kanaaf jennaan hedduu tokko naaf galatooma baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaan isiniin jedha namni tokko gaafa nama jaallatu onnee masaarraa nama jaallata se'anii garuu akkasii miti wanti yeroo jammaraa walii wajjin mari'attu yookaanis immoo gaafa yeroo jaalala keessa jirtu aasaa jaalalaa mimmiyaawaa aasaa jaalalaa babbareedaa gaafa walii wajjin haasoftee jireenya gara fuula duraatti walii wajjin siqaa yookaan walii wajjin hin guddadhaa walii wajjin ilmaan keenya guddifannaa walii wajjin mana dhaabbannee waliin horraa yeroo jenne haasofnu yeroo jalqabaa dhugaa namatti fakkaata jechuudha gaafa afaaniin nama sobanii ijoollee baay'ee jira ijoollee baay'eetu koomentii naa barreessee jira akkasumas ijoolleen keessaan dhufanii dhiisinaan jedhanii bakka ittiin qabaminii inaarinii of hin cinqinii naan jedhanii ijoollee hedduutu jira jechuudha dhugaa rabbii kan sagalee isaaniillee akkan hin baafne naan iyyamne baay'eetu jira kanaafiyyuu wanti hundumtiyyuu yeroo eega malee hin darba garuu gaafa nama afaaniin si goyoomsee waan jiru dhugaa sitti fakkeessee of akka abbadee haasa'ee bakka waan jireenya isaatiif yaadu waan mana isaatiif yaadu gaafa jinjiraamni numa nama rukuta yeroo tokko tokko waan nama rukute bakka qalbii nama keessaa fuudhuun beekamu qalbiin shamarran kanaa yookaan immoo qalbiin keenya waan namni haasa'u dhugaa nutti fakkaata yookaan immoo gaafati namni waa'ee jaalalaa sitti haasa'u dhugaa nutti fakkaata malee soba nutti hin fakkaatu jechuudha kanaafiyyuu anillee dogoggoreen jira sababiinsaa osoon ittiin qoratin otoon maalummaa isaan beekin zim jedhee namuma haa ta'uudhaa fi afaan oromoo haasa'uu fi itti heerumuun kiyyaa kanarra na buusee ol na deebisee na teessise jechuudha kanaafiyyuu ijoolleen fakkeenyaaf narraa barumsa barattudha yaada biyya ormaa kanatti heerumuun hedduu tokko baay'ee rakkisaadha ana qofa osoo hin taane ijoollee baay'een heerumanii ilmaan itti gatee yookaan qabamee gala yookaan moosuma as jiruyyuu irratti fuudhaa jechuudha ijoollee baay'ee akkas ta'ee miidhamuutti jira jechuudha kan ba'een dubbatanne anillee ba'een dubbatadheeyyuu malee kan dubbanne baay'eetu jira jechuudha dhugaa rabbii kanaaf jennaani bakka of eeggannoo godhaa ijoolleen shamarranii gaafa heerumtanii itti qoradhaa eenyummaa isaa namumtiyyuu hin beekama bara namni gabgaabbaan jira amma gabgaabbaadha amma shurrubbeen kun akkuma argitanii gabgab jedha kanaaf namumtiyyuu ijarraa ilaalamee hin beekama osoo hin qoratin osoo maatii isaanii yaafatin osoo eenyummaa isaa hin barin tiktookii kanarraa wal bartanii akkuma keenya misinjeriirraa wal bartanii waliin jantanii waliin fuudhinaa isiniin jedha sababiinsaa kun akkuma kana rakkoodha anamma alhamdulillahi daa'ima koollee qabadde daa'imni koo yeroo hundaa amma guddatee jira gara waggaa 3 deema amma bakka silkii malaala silkiitti kennee sa'aatii 24 yoo rafe malee osoo ijisaa dhukkubu ijisaa akkasitti silkiirra taa'e silkiirratti dhukkuba jechuudha sababiinsaa silkiitti kennee hojii hojjedha waan ta'eef guyyaa hojiin hojjedha galgala immoo bakka yeroo tokko viidiyoo yoon dalage yeroo tokko immoo deemee majoollee jala deemee yuutuubii ilaalee kana malee baasee bakkee keessa mucaa kiyya baasee bashannansiisuun hin jiru gadiin baasu yoo mana oobdii kana keessa gibbii kana keessa baasee deebi'e malee gadiin baasu jechuudha isaaf jedhee kaardii yeroo hundaa daataa mataa kiyyaan fayyadama daataan qabanii mana kana waayifaa hin qabanii waayifaa birrii meeqaan baasaa sababii mucaatiif jedhee jechuudha birrii suudiidha riyaala suudiidha 200 warri beektan hin jirtu riyaala suudii ji'aan 200 hin guuta jechuudha gara birrii Itoophiyaa birrii 5,000 wayiiti argitanii sababii isaa kan itti hojii hojjedhu hin qabu yoonni shabakicha banee fi daqiiqaa tokkoof shabakaa dhabuun jaallatu yoonni silkii kana banee ittiin kennini inni maraata jechuudha isa baree jiranillee kanaaf jedhee itti kennee anis akka inni bu'uun barbaadu isaatiin naannoo isaa barbaadu isaatiin nyaata isaa barbaadutti hojjedhee kennee fi bakka silkii isaa banee itti kenna ibaadii bitee fi banee itti kenna ammayyuu ciisee laala
ciisee ilaaluu itti gidduutti na dhaggeeffata waan hin haasa'u waan hin jedhu sin beeku. Kaameraa kana keessa immoo akka hin galle nan dhossaa silaa sinitti argisiisa. Daa'iman jaallatu yuutuubiin kuni kan daa'imaati jedhee gadi hin dhiisu kan nama guddaati jedhee hin gadhiisa waan ta'eef yeroo itti dhalates dheengadda dhiyoos argitanii jirtu. Waraabeen ture kanaaf jennaani isaaf jedhee tan daataa kan amma kanallee guutee fayyadamu jechuudha. Kanaafuu dalagaa koos nan dalagadhaa. Akkam barbaade waan hin barbaade nan bitaa fi waan hin barbaade nan nyaachisaa mucaa koo dhugaa faranjii walitti ni jiraachisaa jira. Caammaa araboonni keewwatanii uffata araboonni uffatanii deemee ba'ee bitaafanillee akkuma kan isaaniitti jechuudha. Kanaaf jennaan birrii kootiin humna kootiin dalagee ani homaa miti dalagachaan jira. Birriillee ergasii ergiin oduu kana dhagee akka ji'a lamaa akkas keewwachaan jira. Kanaaf jennaan anis nan jijjiirama. Ani shurrubbee gadiin ta'a miti shurrubbee oli ta'ee daa'ima isaayyuu bashannansiisee ofii kiyya guddifadhaa jechuudha. Kanaaf jennaan homaa miti waa tokkoyyuu ana natti hin dhaga'amu. Otoo waa ifaan kun hin jiraanne natti dhaga'ama malee ana duwwaa miti. Hundumatii kee gadhiisa. Garuu hiriyoonni isaa immoo natti dawwalanii sagalee naa qabanii jiru. Sagalee namaa isin hin dhageessisu malee hiriyoonni isaa sagalee naa qabanii jiru jechuudha. Maaliif baatee viidiyoo waraabdee shurrubbeen nama gaariidha keessa isaa hin beektu ati irra keessa isaa malee keessa isaa hin beektu. Waggaa meeqa wajjin jiraadhe keessa isaa akkamitti wallaale silaamaan irratti fuudha otoo nama nagaa nama gaarii ta'eeti maaliif narratti fuudha. Garuu hiriyoonni isaa garuma isaa goruu kanaaf dubbachuun barbaadu baay'ee jechuudha. Isiniif galaa biyya ormaa keessa waan hin jiruuf iyyuu kana sanas jedhee sodaachuu osoo hin taane kana sana jedhee waa'ee namaa dubbachuu maqaa isaanii ol baasu kana naqu malee baay'ee natti dheekkamanii maal gochuu ol baastee shariyaatti ajajaa shariyaan keenya hin ajajaa amma barbaade fuudhuu danda'aadhaan shariyaan kana jechuu yoo ofirraa haftee anaan jiraachisuu danda'e isheellee jiraachisuu danda'e mana garagaraa xiqqoo qabaatee qabeenyi guddaa yoo jiraate ishee jiraachifachuus hin danda'a anas jiraachifachuu hin danda'a. Adii rakkoo hin qabu garuu isaan waan biraatti yaadanii shariyaa keenya tajajaa fuudhu rakkoo hin qabu. Shariyaan yoo haate mana hajajjedha yoo haqqi haadha manaa eegee